السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم جرتنا وسكين نقاشتي فيا كيسني نجيني كيسن بدأ أبغى جراتني ميجال كبرتي فيديو كانت أجي فدا ولتي ديبنا أتشبودا إرجع هوا سكين نفك أبنا جيتشولا أمتا أورومو بلا هنداف مير أجي فدا ولتي ديبنا amantaa islaamaa keessaa gara amantaa kiristaanaatti lammaffaa deebi'uu manna addunyaa nama jirurraati gara garaa haadha kootti lammaffaa deebi'uu naa wayya. A few moments later. Abdi yarra saati amma kaasee kristaan duuka buutu Yesuus Kiristoos ta'eera. Yaa obboleessa koo Abdi har'a kaasee nagaa siidhaameera. Nagaatti. Nagaa fi araarri Waaqayyoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa ta'u. Islaamummaan naga'eera. dhageeffattaniirtan viidiyoo namni isin agartan kuni Addisuu Raggaasaa jedhama obboleessa Abdiiti. Abdii ijoollee gidduu kanaa gara amantii musliimaatti dhufan jechuudha. Jalqaba irratti duraan dursa hawaasa keenya amantii musliimaa akkasuma amantii ortodoksii akkasuma amantii waaqeffataa yookaan protestaantii qabdan hundaaf nageenyi kiyya bakka jirtanis isin akka qabu isiniin jechaa jira. Isiniin jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan yaada Addisuu Raggaasaa irratti inni amantii musliimaa akka nigdii akka daldalaa akka iddoo ittiin mallaqa argata wayititti haala saniin kaa'e kun ammoo dogoggora guddaadha. Obboleessa keenya Addisuu nuti Oromoon tokko ati yoo barbaadde protestaantii ta'i yoo barbaadde ortodoksii ta'i yoo barbaadde kaatoolikii ta'i yoo barbaadde musliima ta'i oromummaa saniif si kabanya amantiin kee keeti nuun galchu. Garuu amantii musliimaa jaalattee dhufte malee namni dirqamaan si fide hin jiru. Namni mallaqaanis amantii kanas si fide hin jiru. Kanaafuu maqaa mallaqaaf jecha gara amantii kanaatti dhufu nigdiidhaaf ganana dhufuun kun ammoo akka kiyyatti fudhataman qabu. Gama biraatiin ammoo akka yakkaa tokkootitti jechuudha. Amantiin nigdii ta'uu qaba. Amantiin onni irraa ta'uu qaba. Amantii tokko jaalattee onni irraa amantii san fudhattee amantii sanii dhufuu qabda malee naggaaduudhaaf yookaan mallaqa barbaachaaf jecha yoo dhuftu taate dogoggoraa jechuudha. Kanaafuuyyuu mallaqa maqaa amantii kanaan daldaalte makiinaas haa ta'u qabeenya horatte hundaayyuu deebisuu qabdaa jechuudha. Uummanni musliimaa akka si bira dhaabbateef amantii kanatti mallaqaanis sin finne eega dhufte si taqabbalanii waan ati barbaaddu si godhanii garuu ati amantii kana akka nigdii daldaalaa wayii gootee waan fayyadameef kuni dogoggoraa jechuudha. Amma booda ammoo namoonni waan akkanaa gochuu barbaadan amantiidhaan taphachuu barbaadan amantiidhaan naggaaduu barbaadan kun akka biyyaatitti itti gaafatamummaa qabaachuu qabaa jechuudha. Seeraanis gaafatamuu qabaa jechuudha namoonni waan akkanaa dalagan. Nuti nama amantii kamuu jijjiirate rakkoo kennaa miti. Amantii kamittuu yoo ati deemte rakkoo kennaa miti. Nuti Oromoo wal qabanya amantii kennas walii qabanya. Garuu amantii tokko da'oo godhattee mallaqaaf deebitee booda amantii sama maqaa balleessu yoo ta'e dogoggoraa jechuudha. Wanti Addisuun Raggaasaa goote baay'ee fudhataman qabu. Nuti amantii keessii kabanya amantii feete qabaaddu garuu mallaqaaf jecha nigdiidhaaf jecha uummata musliimaa gowwoomsee haala kanaan mallaqa guuradhee makiinaan bitadhee manaan bitadhee jireenya fooyyessaa yoo ta'e dogoggora kunarra seeraan si gaafachiisaa jechuudha. Kanaafuu dogoggora dalaydee gabbaatee uummata musliimaa guutuu dhiifama gaafachuu qabdaa. Uummata amantii keessaa kaleessa dhuftes dhiifama gaafachuu qabdaa. Akka waliigalaatitti uummata Oromoo amantii hunda walitti qabnullee dhiifama gaafachuu qabdaa. Dogoggora dalaydee nuti maa amantii musliimaa dhiistee garas deebitee miti. Garuu amantii musliimaa akka itti ibsite akka nigdiititti akka daldalaatitti akka mallaqaatitti ibsite malee akka yookaan nama onnee irraa amantii kana dhufee waan hin taaneef ayyaada kan akka nama tokkootitti yaada dogoggoraa ta'uu sitti himuu barbaada. Wanti ati dalayde sirrii miti. Hawaasa keenya gabbayii dhiifama gaafadhu. Kuni waan fudhataman qabne namoonni biras karaa amantiitiin daldaaluu barbaadan yookaan protestaantii taanee daldaalaa yookaan musliima taanee daldaalaa gidduu kanatti mallaqa fudhanna jettanii warri siistamii akkana baaftanii istiraateejiidhaan deemaa jirtan kuni yakka waan akkana irraa akka qusattan isinii dhaamuu barbaanna. Addisuu Raggaasaa dogoggortee jirta qabeenya uummata irraa tooftaa gootee saamtes deebisi. Uummata musliimas uummata amantii protestaantis gabbayii dhiifama gaafadhuun ergaa kenna. Nuti Oromoon tokko amantii waliin qoonnu kutaanis waliin qoonnu tokko amantii kamiyyuun walii kabanya. Kanaafuu dogoggora dalaydeef uummata musliimas uummata protestaantis akka dhiifama gaafattu kabajaan si gaafadha. Qabeenya garuu uummata musliimaa irraa gowwoomsitee nyaachuu barbaadde san makiinas mallaqas hundaayyuu deebisii masgiidaaf galchii godhi. Qabeenyi sirraa fuudhamu guutuun galii masgiidaa akka ta'u si gaafanna. Galatoomii siin jechuu barbaadaati. Hawaasni sagalee kiyya kana sheer gootanii akka biraan geettan abdii qaba. Yeroo gaarii qabaadha. Nagaatti.